ayyaanni waaqayyoo kanaan nu eebbiseera. Ulfinni kabajni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf yeroo hundaa kana dhaaduun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf wanni waaqni nu godhe kun immoo immeesurable miti yookaan immoo sammuu namaatiin waa yaadamu miti, waan baay'ee fagoodha. Humna isaa safara malee guddaa ta'e jedha sagalee waaqaa. 19 irratti argatan ta'e. Humna isaa safara malee guddaa ta'e akka ta'e. Aangoon inni nu kenne hagam akka guddaa ta'e sagalee waaqaa. Kanaaf kan hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kana yeroo hubachaa deemne safara malee kan guddaa ta'e inni humni waaqayyo nu keessa kaa'e kan guddaa akka ta'e kan hubachuu dandeenya. Of course humni waaqayyo nu keessa kaa'e hagam akka guddaa ta'e kan hubannu akkaataa waaqayyoon ittiin fayyadamnu akkaataa waaqayyoon ittiin nu jiraachisu yeroo hubanne duwwaadha. Power warra Giriikii kun dinaamos jedhu. Dinaamoon jedhu kun jecha warra Giriikii irraa kan dhufe. Paaworii yookaan dinaamoon kun humna sagaleen waaqaa dubbate warra kiristaanatiif dubbatameera. Achirraa kan dhufedha jechi kun. Dinaamoo jedhanii waan biraatti illee fayyadamuun jira amma. Enerjii guddaan divine power yookaan immoo maalummaa birmadummaa waaqatirraa humna bahu jechuudha. Kanaallee akka hubattaniin barbaadaa jedha sagalee waaqaa. Kanaaf kanayyuu hanan jedhu jedha Kiristoos du'aa kan kaase. Mirga abbaa kan kaa'e. Humni hagana gahu humni hafuura qulqulluumni guddaan kun isin keessa jira. Yeroo baay'ee waaqayyo waa'ee humna kanaa yeroo kaasu humna isinii fankeen akka humna waaqayyoon humna isinii kennuun isinii kadhadhaan jedhu waaqayyoon. Sagalee waaqaa irratti akkuma argitan. Humni maa yookaan immoo waaqayyoon risoorsii guddaa akka isinii kenne beekamaadha. Garuu humna kanatti fayyadamaa, humna kanaan jiraadha, humna kana hubadhaa jedha malee sanimmaa waaqayyoon dura available isinii godhee jira, isinii kennee jira jedha sagalee waaqayyoo. Kanaaf kiristaanni kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf akkaataa kanaan kan jiraannu jechuudha. Kanaaf illustrate godha yookaan immoo kana ibsuu barbaada Phaawulos waa'ee kana yeroo kaasu. Kanaaf amantoonni akka sagalee waaqatti ija kanaan akka jiraannu waaqayyoon kan barbaadu. Kanaaf kan kadhannu waan nu kenne beeknee akka ittiin jiraannu kadhanna malee waan hin jirre tokko waaqayyoon akka nu kenne miti. Akka nu kennu miti. Sagalee waaqaa hin dubbata waan ta'eef. Of course waan barbaanne irratti waaqa kadhachuu dandeenya nu ijoollee waaqayyoo waan taaneef. Personal praying keenya wanta barbaanne waaqa fuulduratti akka sagalee waaqatti waan ta'e tokko kadhachuu dandeenya. Garuu waan nu kaa'e tokko irratti ta'u ture jiraata. Asirratti waan tokko dubbachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Kadhannaan keenya yeroo hunda maal giddu galeessa godhata? Kadhannaa namaa bara kanaa hunda keenyaa giddu galeessa kan godhatu waa'ee fiixa bahiisa addunyaa kanaati. Waa'ee kanaa kadhachuun gaariidha. Waa'ee ijoollee, waa'ee maatii, waa'ee hojii, waa'ee barumsaa kadhachuun gaariidha. Garuu kadhannaan keenya waa'ee hubannaa hafuuraa yookaan spiritual growth keenya spiritually yookaan immoo hubannaa hafuuraa keenya akka guddatu hin kadhannu hoo ta'e achirra rakkoo jiru hin hubannu hoo ta'e isa sirreeffannu hoo ta'e waaqa wajjin karaatti hin deebinu hoo ta'e jireenya hafuuraa keenya dadhabaa deemaa jechuudha. Waaqayyoon kanarraa nu haa oolchu. Kanaafillee kadhachuun mana keenya keessatti maaltu godhamaa jira? Maatii keenya keessatti, waldaa keenya keessatti, biyya keenya keessatti godhamaa kan jiru maaliin? Kanaaf kadhachuun nurra jiraata. Kanaaf humna kanarraa kan argannudha jechuudha. Addunyaa kanarraa humni jiru humna keenya hin caalu. Akka sagalee waaqatti meeshaan keenya addunyaan kun nuukularii gurguddaa qabdi. Biyyoonni gurguddaan addunyaa kanarra jiran nuukulariidhaan wal sodaachisu, nuukulariidhaan walitti dubbachuu barbaadu, nuukularii kana si goona jedhu. Meeshaan keenya akka sagalee waaqaa Qorontoos ergaa lammaffaatti irratti meeshaan keenya nuukularii addunyaa kanaa caala. Addunyaa hunda darbee deema. Nuukulariin bakka murtaadha kan rukutu. Kanaaf sagalee waaqayyoo akka nutti dubbatutti bakka baay'ee kavarii godhuu dandeenya jechuudha. Of course nu nama waan taane bakka tokkotti argamna. Kanaaf sagalee waaqaa kana nutti dubbata. Nummoo waa hunda godhuu akka hin dandeenye sagalee waaqaa isin dubbata. Wanna hunda godhuu dandeenya hin dandeenyus akkamitti dandeenya? Maali sagalee waaqaa kan dubbatu? Karaa Kiristoosii waa hundayyuu gochuu dandeenya jedha. Filiphisiyoos 4:3 irratti argitan 13 irratti karaa Kiristoosiin waa hundayyuu nan danda'a nan godhaa jedha sagalee waaqayyoo. Wangeela Yohaannis 15:5 irratti immoo maal jedha? Kiristoos malee homaa gochuu hin dandeessanii. Karaa Kiristoosiin waa hunda gochuu dandeenya jechuudha. Precondition hin jiru Kiristoos akkamitti hubannaadha? Kiristoos kun maalidhaan?
yeroo baay'ee namoonni waa'ee kiristaanaa yeroo yaadan waa'een Kiristoos kun fatanaa guddaa yookaan qormaata guddaatti ta'a. Maal waa'uma Kiristoos kana hoo dhiiftan jedhaa. Namni waan Kiristoos dhiibna taanaan wangeela hin qabnu. Wangeelli keenya giddugaleessi wangeela keenya, giddugaleessi fayyina keenya, giddugaleessi eebba keenya ilma Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos. Haleluuyaa. Sorry. Kanaaf kana hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Akkaataa kanaan yeroo deemne. Kanaaf nuyi Kiristoos waa hunda nuuf jireenya keenya. Kanaaf kadhanna. Kanaaf jireenya seenaa ilmoo namaa keessatti wanni raawwatamu hundumtuu karaa waaqatiin akka dhufe. Jallina karaa adda addaatiin seexanni hojjete akka jirutti ta'e jechuu kooti. Kanaaf kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf nu jireenyi keenya jireenya qulqulluu taa'uu barbaanna taanan akkaataa kanaan deemna. Waaqayyoon nu gargaara immoo. Kanaaf jireenya cubbuu hin qabne, jireenya waa hunda dabina hin qabne akka jiraannoo barbaanne akkaataa kanaan Waaqa wajjin jiraanna. Kadhannaa keenya Waaqa fuulduratti galataan kabajaan gadi of qabu Waaqa fuulduratti dhiyaachuudhaan. Kiristoos kana godhe. Hindu'ee guutummaa guutuutti du'aa ka'ee karaa abbaa deemee ammallee mirga abbaa jira deebi'ee immoo dhufaa jechuudha. Haleluuyaa. Kanaaf yeroo hundayyuu waa'ee Kiristoos yeroo yaadnu kaalkuleeshinii nu keessa nu biraan jiru. Akkuma Kiristoos ta'e kana Kiristoos nama ta'e fakkeenya keenya hangafa keenya akka namaatti nama ture qulqulluu namaa kan cubbuun isa hin argine nuuf du'e cubbuu keenyaaf du'aa ka'e hin awwaalame du'aa ka'e mirga abbaa jira deebi'ee immoo nu fudhachuudhaaf dhufa. Kanaaf haalli kiristaanaa waan kana kuni paaworii guddaatu keessa jira jechoota kana keessa waan qabatamaa immoo ta'edha. Jechi kuni akkaataa mana murtee yookaan bakka seeratti yeroo dhiyaannu yookaan dhiyaattanii mana murtee wanni ilaalu keessaa wanni tokko wanna raawwatame yakki raawwatame yeroo jedhamu waan sadii of keessaa qabaachuutu irra jiraata. Kanaaf yeroo baay'ee qormaan adda addaan kan godhamu. Tokkoffaa wanni raawwatame bakka qabaachuutu irra jiraata. Specific place qabaachuutu irra jiraata. Lammaffaa sa'aatii murtaa qabaachuutu irra jiraata. Sadaffaa aakshiniin qabatamaan fudhatame jiraachuutu irra jiraata. Waan sadeen kun jiraachuutu irra jiraata. Wanni sadeen kun bakka hin jirretti wanni tokko raawwatamne jechuudha. Fakkeenyaaf namni du'uu danda'a eessatti du'e. Namni du'e hoom du'e. Okay? Yookaan immoo namni hin duune aakshiniin fudhatame jechuudha. Wanna akkaataa nama isin hin jedheen kanaan dubbii isaa hubachuun baay'ee bara. Kanaaf Kiristoos yeroo kaafnu duuni isaa du'a qabatamaadha. Bakki itti du'es beekamaadha. Barri itti du'es beekamaadha. Wanni ta'es beekamaadha du'uun. Kana eenyumtuu kana garuu hin danda'u. Waggaa 2000. 2000 wayii. Kanaaf jireenya Kiristoos yookaan immoo waan Kiristoos nu raawwate kuni namni ganuu hin danda'u jechuudha. Beektonni yookaan hayyoonni seeraa iskoolaroonni adda addaa addunyaa kanarratti bara dheeraadhaaf waan baay'ee yookaan immoo saayikiloojistoonni adda addaa filosoofoonni adda addaa dubbii baay'ee ganaa dhufanii bakka tokko gor rakkatu. Addunyaa kana maal xumeen jedhu nuufuu nu hin galle jedhanii bira darbu. Kanaaf systematic kan ta'e sophisticated kan ta'e sammuu namaatii ol kan ta'e jireenyi ilmoo namaa lafa kanarratti waa hunda arginu kuni eenyu xuume? Reproduction ilmoo namaa kana maal xuume? Akkamitti akka ilmoon namaa jiraattu wal dhaltu kan uume waaqa kana sammuu namaatii ol kan ta'e kana. Yeroo tokko na dhukkubee yeroo yaalamu biyya biraatti nama jaarsa umurii nama guddaa ta'e neurologist yookaan immoo fayyisaa waa'ee neurologii yookaan narvii kana wajjin haasa'uudhaaf carraa argadhee wajjin haasa'uunaa wajjin teenyaa na bira taa'ee galgala biiroo isaa nan dhaqaa waan baay'een gaafadha achi keessaa maal naan jedhe guyyaa tokko kun akkamitti ta'e akkamitti akkasitti na dhukkube waan xiqqaadha maal jedhee yeroo gaafadhu wanna baranne keessaa ni bara dheeraa baradhee hikimnaan beekaa neurologistiidha wanna baay'een beeka garuu wanna qaama namaa keessaa beennu keessaa parsantii tokko iyyuu hin beennu naan jedhe namni guddaan kun. Dhugaadhuma maaliifi waa'ee ilmoo namaa beekuun salphaadha miti kan uumetu beeka waaqayyotu beeka kana. Kanaaf nuyi waa hunda akka beennuttis yaaduun barbaachisaa miti. Waa'een Kiristoos immoo waan qabatamaa jireenya ilmoo namaa keessatti lafa kanarratti ta'edha jechuudha. Lakkoofsi 21-22 illee kanaaf humna qajeelfama addunyaa kanarratti waaqayyoon kenna. Humna Kiristoos jala taa'e luka isaa jalatti waaqayyoon gadi qabe kana maal akka ta'e dubbataa jechuudha. Kanaaf abbaaf ol humni hundi aangoo hundi waaqummaan hundi bara hundatti Kiristoos jala akka ta'e sagalee waaqaa dubbata. Luka Kiristoos jala akka ta'e.
Kanaaf kana sirriitti hubachuun gargaachisaa ta'a jechuudha. Kiristoos jireenya kiristaanaa keessatti kan hojjete waan guddaan tokko lafa kanarratti yeroo jiraannu jireenya moo'ichaa jiraanna. Kanaaf fookasiin keenya kadhannaan keenya waa'ee obboleeyyan keenyaa, waa'ee waldaa, waa'ee kiristaanaa yeroo ta'u kan hubachaa deemnaa jechuudha. Saba Waaqayyoo. Kana hoo hubachuu baanne sammuun keenya dabaa deema. Yeroo baay'ee amma kiristaanaaf baay'ee fayyina guddaa barbaadamaa kan jiru saayikaatirist yookaan saayikoo hikimnaadha. Saayikooloojii adda addaa, saayikooloojistoota adda addaa bira namni hin deemaa, wanna bakka adda addaa hikimnaa adda addaa deemaa, wanna adda addaa yaalaa rakkoo adda addaa keessa galaa, kiristaan kaawunsilar jedhamaa, waan maal jedhama, waan baay'ee keessa deema. Namni akkuma dhibee isaatti yaalamuun barbaachisaadha. Fiizikaal dhibeellee yoo qabaate, baayoloojikaal dhibeellee yoo qabaate. Garuu dhibeen hafuuraa fayyuu kan danda'u karaa sagalee Waaqayyoo duwwaadha. Eenyumtuu fayyisuu hin danda'u. Kanaaf probleemii keenya yookaan rakkoo keenya gara Waaqayyootti fiduun karaa kanaan kan fayyinu jechuudha. Abdii kutannaa sagalee Waaqayyoo qabaanne abdii guutuu sagalee Waaqaa qabu barachuudhaan. Daba karaa adda addaatiin namarratti dhiifamaa yookaan rakkinan uumnee dhiifatamaan laaluu barbaadnu rakkoo qabna yoo ta'e dhiifamaa fi dhiifatama Waaqayyoon nu kenne maal akka ta'e hubachuudhaan. Halkanii guyyaa namoonni kana rakkatu. Kanaaf yeroo hundayyuu gadi jennan qabu. Sagalee Waaqaa kanaan hubachuudhaan ittiin jiraanna. Kanaaf nuyi fayyina keenyaaf kadhannaan keenya kara sagalee Waaqatti dhufuudhaan, kara sagalee Waaqaa hubachuudhaan, sagalee Waaqaa kabajuudhaan, sagalee Waaqatti amanuudhaan jiraanna malee akka namoota gara biraa qaalluu bira deemuudhaan yookaan waan adda addaa godhuudhaan fayyina argachuudhaan miti. Rakkoo hafuuraa yookaan immoo hafuuraan guddachuu barbaadna yoo ta'e hafuuraan guddisuu kan nu danda'u sagalee Waaqayyoo duwwaa. Daa'imni nyaata sirrii yoo nyaachuu baatte guddachuu hin dandeessu. Rakkootti ishii qunnama fayyaa rakkoo fayyaatiin rakkubatti daa'imni umurii muriidhaan guddachaa hin deemtu. Girooziin sirriin kun dhufuu kan danda'u, guddinni sirrii kun dhufuu kan danda'u nyaata sirrii ta'e nyaachuudhaan. Nyaata sirrii ta'e immoo nama nyaachisuu danda'u sagalee Waaqaa namoota hubatanii irraa barachuun baay'ee barbaachisaadha. Bara kana rakkoon cimaan jiru namni sagalee Waaqaa barachuun barbaada. Namni maal barbaadaa? Ergaa gabaabaa barbaada. Waaqayyo waan isatti dubbatu waan gabaabaa barbaada. Karaa gabaabaa barbaada. Waan adda addaa barbaada. Kana barbaaduun bataa isaatti rakkoo yoo ta'u baate garuu kana duwwaadhaan namoonni rakkina hafuuraa keessaa bahuu hin danda'an. Rakkoodhaa gara rakkootti komplikeetii yookaan kompleeksii adda addaa keessa seenaa deemu. Kanarraa Waaqayyoon nu hawwatu. Kanaaf yaadachuun kan nurra jiraatu yeroo hundayyuu kana. Asirratti wanna tokko isinii kaasuudhaaf nama Waaqayyoo Ximooxiyoos jedhamu dargaggeessa Phaawulos jala taa'ee tajaajilaa ture. Waaqayyoon ergaa hojii guddaa isaan hojjete waldaa keessatti Matsaafa Ximooxiyoos isa duraa fi isa lammaffaa keessatti hin argina. Matsaafa baay'ee powerful ta'e jireenya kiristaanaatiif baay'ee barbaachisaa kan ta'e. As keessatti Phaawulos maal jedhaa? Namni kun akka sodaatee hin argitu. Ximooxiyoos kun tajaajilaadhaa dargaggeessaa haadha jalatti waa'ee sagalee Waaqaa barachuudhaan guddatee nama Waaqati. Garuu bakka adda addaatti namoonni waa'ee mucaa kanaa akkamitti akka intimideet isa godhan sagalee Waaqaa hin dubban. Garuu Phaawulos maal jedhaani? Asuma ergaa Ximooxiyoos kana keessatti Ximooxiyoos lammaffaa boqonnaa lammaffaa 8:10 waa'ee Kiristoos yaadadhu jedhaan. Waa'ee Kiristoos keessa isa du'aa humna Kiristoos du'aa kaasee yaadadhu jedhaan. Yeroo hunda'uu namni yaadachuun kan irra jiraatu bakka abdii hin qabnetti, bakka rakkinni jirutti, bakka dogoggora adda addaa jirutti, abdii kutannaan adda addaa jirutti yeroo hunda duubatti deebinee waa'ee abbaa keenyaa, waa'ee Waaqa keenyaa yaadachuun baay'ee barbaachisaadha. Namni kana yaadanne taanan haala rakkoo adda addaa keessa galaa deemuun isaanii oolu. Kanaaf lakkoofsa 23 irratti guutummaan Kiristoos jireenya kiristaanaa keessatti akkamitti akka mul'atu. Kana dubbataa jechuudha. Kanaaf Kiristoos guutummaadhaan karaa hundaan jireenya keenya keessatti akkamitti akka guutu, akkamitti akka mul'achuun irra jiraatu, akkamitti akka ta'uun kadhannaa keenya keessatti mul'achuun akka qabu, kadhannaan inni kadhatu maal akka ta'e gadi fageenya waa'ee kanaa dubbata. Kanaaf Kiristoos Phaawulos kana fakkeenya kaasee kadhannaa isaa waa hunda Waaqayyoon karaa adda addaatiin akka waldaatti darbu, akka jireeshinii yookaan dhaloota hundatti darbu kan kaa'e kana Kiristoos jireenya nama kanaa keessa akka kaa'e arginaa jechuudha. Kanaaf waldaa kiristaanaa keessattuu bara kakuu haaraa kana wanni baay'ee barbaachisaa ta'e tokko kadhannaan baay'ee barbaachisa. Kadhannaa sirrii akka sagalee Waaqaatti ta'e tokko jechuudha. Kanaaf waa'ee kanaati Phaawulos kan dubbatu. Kanaaf isini humna guutuu akka qabaattan boqonnaa 4:12 irratti argitan
humna guutuu akka qabaattan IQ bakka taatan tajaajila adda addaa keessatti akkamitti akka qooda fudhattan jedhee waa'ee jara kanaa dubbataa jira jechuudha. Kanaaf yeroo hundayyuu onneen keenya akka gammadu, sammuun keenya nageenyaan akka guutamu, jaalalli Kiristoos nu keessatti akka bakka fudhatu, abdiin keenya akka guutuu ta'u yeroo hundayyuu kadhannaan keenya karaa kanaan ta'utu irra jiraata jechuudha. Waaqayyo karoora naati qabdu maali? Waaqayyo karoorri waldaati qabdu maali? Waldaadhaaf karoorri Waaqayyoon qabu kana. Warra Efesoon Waaqayyoon kan dubbate maali? Waaqatti beekuu keessan, Kiristoos beekuu keessan, dhaga'ee gammade. Kadhannaa koo keessan illee isin hin raafadhu, isin hin yaadadhu. Waldaan kana walitti dubbachuudhaan irra jiraatu. Kanaaf Waaqayyoon immoo jireenya karaa kanarraa dabalee yoo ta'e sirreessee gara sirriitti akka fiduudhaaf dandeettii qabu, hubannaa guutuu akka qabu, qophii guutuu akka qabu, karoora guutuu akka qabu hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf nu yeroo hundayyuu waa'ee kanaa yeroo yaadannu kan irraanfachuun nurra hin jiraanne kadhannaan keenya maalirratti hundaa'a? Kadhannaan keenya ka'umsi isaa maali? Kadhannaan keenya garamitti deema? Kadhannaan keenya eessa ga'a? Kana hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a kiristaanaaf. Kana waan hubatiin yeroo hundayyuu rakkoon kiristaanaa waldaa keessatti nama wal loluu, waldaa keessatti walitti bu'isa dhalachuu, rakkoo kana hiikuu dhabuu, rakkoo kanaa booda waldaa wal qoodudha. Wal qooduun fala ta'uu hin danda'u waldaa keessatti. Har'a asitti wal qoonnaa borummoo gara biraatti wal qoonna. Har'a nama biraatti wal dhabnaa iftaan nama biraatti wal dhabna. Wal dhabbiin kan hiikkatu sagalee Waaqaa hubachuu dadhabuu keenya har'a akka ta'e gatteenye hubachuu nurra jiraata. Wanna tokko isin haa kaasu. Hubannaan addunyaa guddina addunyaa kanarratti dhufe maalirraa akka dhufe yeroo yaaddanii Waaqaaf sammiit godhuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Namni Waaqaaf sammiit godhu yookaan namni Waaqaaf gadi of qabu, sabni Waaqaaf gadi of qabu, namni karaa Waaqarra, sabni karaa Waaqarra, biyyi karaa Waaqarra deemu, waldaan karaa Waaqarra deemuu barbaadu kadhannaan yaadni ishii kana ta'e yeroo hundumaa guddatti. Hiyya adattoota warra Nanoowwee Yoonaas itti ergame suni uummanni sun uummata Seeriyaa turan. Amma Middle East jedhamanii warra beekaman uummata Israa'eliin turre. Kanaaf rakkoo baay'ee keessa turanii qaalluu adda addaa, hojii adda addaa, wanna isaa adda addaa dogoggora wanna jallaa hojjetaa turan. Waaqayyoon isaanitti Yoonaas ergee, Yoonaas waan baay'ee keessa erga darbee booda dhaqee ergaatti hime. Warri Nanawwee akkamitti gara Waaqaa akka deebi'an mootii isaanii wajjin. Horiin illee harreen illee utuu nafin akkamitti kadhannaadhaan gadi of qabuun gara Waaqaatti akka deebi'an hin arginaa jechuudha. Barasan uummanni warri Siiriyaa kun uummata guddaa turan addunyaa irratti. Uummata beekamaa bakka qaroomsaa bakka wanni baay'een keessa jiru biyya guddaa turan. Kiristinnaan illee bakka sanitti bakka guddaa gahee ture. Yeroo kiristinnaan biyya sanii badaa deemu, yeroo haalli biyya sanii badaa deemu, yeroo waanni biyya sanitti abboomamuu dhabu, yeroo waanni hundumti haalli hundi jajallina adda addaa keessa galu biyyi Siiriyaa haala lama keessa jirtu arguu dandeenya. Rakkoo meeqa keessa akka bu'aacii meeqa keessa ijoolleen guyyaa ammaan rakkoo meeqa keessa akka jiran arguu dandeenya. Jenereeshiniin karaa Waaqarraa maqu tokko yeroo hundaa rakkoo keessa gala. Kuni homaa mamaa tokko iyyuu hin qabu. Kanaaf karaa Waaqatirraa yeroo jallachaa deemu kadhannaan keenya, haalli keenya, karaan keenya yeroo jallachaa deemnu rakkoo adda addaa keessa galaa deemuun keenya akka nuyi hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf waldaadhaaf kadhannaa kan barbaachisu. Waldaa keessatti rakkoon yeroo dhalatu rakkoo waldaa hiikuudhaaf walii kadhachuun barbaachisaadha. Har'a namni humnaan hiikuu barbaada, wal kissiin hiikuu barbaada, wal loluun hiikuu barbaada, beekumsaan hiikuu barbaada. Wanni hundumti kun hundumtu yeroodhaan waan hiikuu fakkaata malee falaffitu. Rakkoo tokko buqqifnee rakkoo biraa dhaabna. Rakkoo xiqqaa buqqifnee meebii rakkoo cimaa dhaabna waldaa keessatti. Jireenya kiristaanaati irratti rakkoo teestimoonii yookaan immoo ragammaan waldaa keessatti mul'achuu danda'u kun rakkoo keessa galaa deemaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon nu haa gargaaru. Rakkoon akkasii waldaa keessatti yeroo dhalatu gattaa sagalee Waaqaa hubadha. Efesoonitti maal dubbate Waaqayyoon? Maaliif kadhadhaa jedhe Waaqayyoon? Maaliin isin eebbise jedhe Waaqayyoon? Har'a nunis akkasuma jedha Waaqayyoon. Yaada biraan qabu Waaqa. Waanni keenya Waaqa hin geeddaramne Waaqa yeroo hundayyuu eebbisaa nuuf available ta'e. Kanaaf yeroo hunda waldaa keessatti rakkoon yeroo dhalatu karoorri Waaqayyoon nu qabu maali? Waldaa keenyaaf qabu maali? Maatii keenyaaf qabu maali? Biyya keenyaaf qabu maali jennee haala kanaan hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Kanaaf sagalee Waaqaa namni hubannaa kana qabu karaa dhugaatti illee hin deemaa jedhe. Efesoon 6:8 yeroo argitan amantaa sirrii fi hubannaa sirrii namni qabu karaa waan sirriitti walitti dhufeenya gaarii qabaachuutti deema. Otoo waliin amaniin akkamitti gara kiristaanaa waldaa keessatti tajaajiluutti deemna. Kun ikkoo fooniin yookaan
fleshly akkanumatti cal jennee gaggeessina yoo ta'e malee waldaa keessatti walta'ibni afuuraa jiraachuu irra jiraata. Of course namni wal caala afuuran kun abbaa kun ijoollee kun dargaggeessa afuurumaanu akka foon hin ta'e hunda jechuudha. Garuu ispiritii walirraa waan addaa hubatu qabaachuutu nurra jiraata. Afuura walirraa hunda hubachuu danda'u. Tokkummaa afuuraa qabaachuutu nurra jiraata. Tokkummaa namummaa miti, tokkummaa foonii miti qabaachuutu nurra jiraata. Inni barbaachisaadha. Garuu tokkummaa afuuraa yeroo qabaannu tokkummaan foonii awutomaatikaalii waan dhufu jireenya keenya irratti. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo waldaa keenya keessatti waan jiru hiikuu yoo barbaadan, rakkoo waldaa keessan keessa furuu yoo barbaadan, mana maatii keessa rakkoo jiru furuu yoo barbaadan, biyya keessan keessa rakkoo jiru furuu barbaadan, har'allee akkuma warra Efesoon ergaa Waaqayyoo isaanitti dubbatu fuula keenya karaa Waaqayyootti deebisuun dirqama keenya ta'a. Kanaaf waa'ee kanaa kaasuun barbaachisaa kan ta'e. Waldaa kanatti Waaqayyoon ergaa kana bara essential ta'e, bara rakkina ta'e, bara rakkinni meeqa waldaa keessa jiru kan ergaa ture sababa kanaaf akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kana malee rakkoo hiikuu hin dandeenyu waldaa keenya keessatti. Kanaaf akka waliigalaatti dubbiin agammaa isinitti dubbachaa ture gara xumuraatti yeroo deemu yaanni keenya kadhannaan keenya ija kanaan yeroo laalamaa deemu Waaqayyo biratti illee fudhatama argachaa deema. Of course kadhannaa tokko Waaqayyoon hin tursaa tokko hin deebisaa tokko hin deebisuu. Suni maaliif akka Waaqayyoon godhu Waaqayyo beeka. Wanni beeknu tokko maali? Na kadhaa natti amanaa gara kootti iyyaa na galateeffadhaa jedhee Waaqayyoon. Yeroo baay'ee galata Waaqaaf hin galchinu. Galatas hin qabnu Waaqaaf. Dubbii guddaan tokko kadhannaa keenya keessatti galanni Waaqaa bakka guddaa qabaachuutu irra jiraata. Even fayyinni kiristaanaa garaa Kiristoos hin arganne kuni galata Waaqaaf fiduutu irra jiraata. Fayyinni keenya akka Efesoon tokko irratti jirutti Waaqaaf galata fiduutu irra jiraata. Waaqaaf kabaja fiduutu irra jiraata. Waaqaaf galata guddaa kennuutu irra jiraata. Kana hoo ta'e malee haalli Waaqa wajjin komiineen Waaqa walitti dhufeenya qabaachuu dandeenyu hin jiru. Confident yookaan immoo amantaa yoo qabu. Kanaaf barbaachisaa kan ta'u Waaqa keenya galateeffachuu barbaachisaadha. Nama actually nama galateeffachuun barbaachisaadha. Sadarkaadhaan nama nu guddise nama sadarkaa adda addaatti gumaacha adda addaa akka hafuuraan guddaa gumaacha godhe warri waldaa gaggeessan abbootiin haadholiin waldaa keessa jiran hundumaan galata argachuutu irra jiraata. Hunda caalaa garuu galata argachuu kan qabu kadhannaa keenya keessatti Waaqayyo abbaa keenya garaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galateeffachuu. Isa hafuuraan baddaa Waaqayyo bantii Waaqaa keessatti nu eebbise kana. Namni kanaaf qophii ta'u kan kuni nageenya nuufidha. Gara tokko Waaqa galateeffannaa gara biraatiin irraa Waaqayyo irraa nageenya fudhannaa jechuudha. Qabbana fudhanna, amantaa fudhanna. Waaqayyoon kanaaf gara kootti dadhabbina fidaa isin dadhabdoota gara koo koottaa Maatiyos 11:28 irra dadhabdoota isin ba'aa keessan gara koo fidaa ani isin irraa fuudha. Ba'aa fuudhee duwwaa miti nu gaggeessu. Cimina isaa, beekumsa isaa, gaarummaa isaa, eebba isaa, jaalala isaa nuu kennee nu gaggeessa. Lafa kanarratti waan akkasii arguu hin dandeessan. Ba'aa bira baattanii dhattanii dogoggora wanjala kan yakka adda addaa baattanii bira dhattanii mana murteetti isin dhiyeessa malee isin irraa fuudhee qulqullina namni isinitti uffisi jiraachuudhaaf hin danda'u. Ibn maatiin keenya warri kee wajjin jiraannu bakka hojii keenyatti waan baay'eetu jira. Waan garuu Waaqa akkasii miti waan keenya. Kanaaf yeroo hundayyuu waan nu yaadu Waaqayyoon kanaaf akkaataa kana nutti dubbatu. Waan ansi yaadu antu beeka. Ermiyaas 11:9 waan ansi yaadu kaawuransii qabu yaadansii qabu yaada gaarii yaada bareedaa yaada miidhaan qaba. Waaqayyoon kanaan jireenya keenya keessatti yaadu. Namoonni waan baay'eetu yeroo kadhannu nuun deebuu dhabuu isaati abdii kutan. Namni heerumuu barbaadan bara baay'ee kadhatanii heeruma dhabu. Fuudhuu barbaadanii fuudha dhabu. Ijoollee dhaaf gaafatanii ijoollee dhabu. Fiixa bahiinsa hojii adda addaa barbaadanii fiixa bahiinsa adda addaa dhabu. Fayyaan isaanii rakkoo adda addaa keessa jira. Kana anuuna nu badha akka namaatti Waaqa miti. Waan ana caalaa waan meeqa hubata beeka. Garuu sagalee Waaqaa waa'ee kanaa maal dubbata? Roomeen 8:28 waan jireenya keenya irratti ta'u hundumaa Waaqayyoon karoora gaarii qaba. Argitanii rakkoo adda addaa keessa galu kana nu hiikuu kan barbaannu ijoollee argachuun maatii argachuun ta'uu kan mallu Waaqayyoon asirraa waan ittiin oolchu qaba. Waaqayyoo waan hojjechuu barbaadu qaba. Namni Waaqaa Phaawulos kun ijoollee akka qabu sagalee Waaqaa nutti hin dubbatu. Maatii akka qabu ilma ijoollee akka qabu argaa hin jiru sagalee Waaqaa keessaa dubbisee hin beeku. Garuu jireenya sagalee Waaqaa keessatti waan meeqa akka hojjete. Namoonni immoo ijoollee qaban jiru. Abrahaam ilmi isaa Yisaaq karaa saniin akkamitti akka eebbi gara keenya immoo dhufe sagalee Waaqaa dubbata. Kanaaf jireenya keenya keessatti left and right kanaaf kanatti jennee waan hin deebifne akka jiru hubachuun barbaachisaadha. Ani isinitti himuu hin danda'u namni biraa isinitti himuu hin danda'u. Wanni nu himnu daangaa qaba. Haga tokko qaba. Garuu wanni nu himnu kuni akka sagalee Waaqaatti ta'utu irra jiraata.
Waaqayyoon of course namoota boruu keenyatti mul'isee jireenya namootaa waldaa akkan isinitti himaa ture itti dubbatee nutti dubbatan Waaqayyoon ergaa isaanii gara keenya fidu beekamaadha. Waaqayyo waa'ee isaaniitiif haa ulfaatu. Wanni jallaan wanni sirraa'uu qabu baay'eetu jira garuu wanni sirrii ta'e wanni waldaa keessatti raajota Waaqayyoon ergaa isaa karaa barumsaatiin karaa raajitiin karaa adda addaatiin nama fayyisu nama dhibame fayyisuudhaan fakkeenya adda addaa waldaa keessa fiduudhaan waldaa keessatti ragaa nuu ta'uudhaan nu barsiisu baay'eetu jira. Ulfinni isaaf haa ta'u. Garuu kana duwwaadhaan akka hin deemne sagalee Waaqaa akkamitti akka waan kana gavarne kun akkamitti akka hubannu isa Waaqarraa hubachaa deemuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Namoonni kana hubanne sagalee Waaqaa hubatan karaa gaariirra deemuu hin danda'an. Kanaaf sagalee Waaqaa akkuma amma isinii dubbisaa ture hubannaa keessa keessanii akka ifu isiniif hin kadhadhaa jedha Phaawulos. Keessi keessan akka ifu nama ifete waa hunda arga. Nama waa hunda hubachuu danda'u ta'uudhaaf keessi keenya wangeelan ifuutu irra jiraata. Namni keessi isaa dukkana ta'e, namni isaa keessaa dadhabina qabu, namni isaa keessaa dogoggora baay'eedhaan guutame, of jibbuudhaan, nama jibbuudhaan, dhiifama hin qabne keessaa kanaan guutame namaaf homaa fala fiduu hin danda'u. Namaafillee fala fiduudha biyyaaf waldaadhaaf fala fiduu barbaachisaa ta'e yeroo hundayyuu keessi keenya karaa Kiristoosiin karaa wangeelatiin ifuutu irra jiraata. Yeroo baay'ee rakkanna amma waa'ee Allaa nu jalaa kufaa, waa'ee Allaa nu jalaa kufaa, waa'ee Allaa nu jalaa kufaa, Waaqayyotu nu eeyyamin jennee dhiibnee faa biraa deemne yeroo tokko tokko. Waa hunda dura hubachuun kan irra jiraatu wanni goonu kun akka sagalee Waaqaatti sirriidhaa jennee hubachuun barbaachisaa ta'a. Wanni goonu kun sirrii taanaan haga dhumaatti deemuun barbaachisaadha. Maaliif Waaqayyotuun akka goonu fedhii qaba waan ta'eef. Fakkeenya wangeela lallabuun ergaa Waaqayyooti nama hundaaf. Yuunivarsaal Waaqayyoon akka deemnee wangeela lallabnu addunyaa hundatti nu waameera. Kana eenyuma nama hundaati. Bakka deemnu irratti rakkoon nu qunnama yoo ta'e hin dhiifnee deebina yoo ta'e sirrii hin ta'u. Addunyaan kun nuuf addunyaa dukkanaati. Kanaaf deemnee wangeela ifa gaarummaa watti dubbannu achi as waan hin taane nutti dubbatti. Inda'uum yeroo waan gaariitti dubbannu dukkana isheen dubbachuun suni nuuf waan haaraa waan sirrii dubbachaa jiraachuu keenya ragaa nuuf ta'a jechuudha. Kiristoos lafa addunyaa kanarratti addunyaan hin fudhanne. Maatiin isaatu san fudhanne. Kanaaf gara wangeela deemee yeroo dubbatu namoonni isa oppoos godhaa turan rakkoo irra isa geessaa turan booda hin ajjeesan. Ammas wangeela deemnee yeroo dubbannu karaa adda addaatiin yeroo lallabnu jireenya kiristaanaa keessatti wanni ta'u hundumti isaa balaan inni fide. Kanaaf waan haga ammaa dubbanne hunda irratti akka waliigalaatti dubbii kana xumuruudhaaf kadhannaan namni Waaqayyo Phaawulos kun warra Efesoonitti ergaan inni erge kun har'allee jireenya waldaa keessatti jireenya kiristaanaa keessatti barbaachisaa akkamitti akka ta'e hagam nuuf murteessaa akka ta'e hagam nuuf fakkeenya guddaa akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf hin kadhannaa akkaataan ittiin kadhannu galataan kadhannaa galanni ittiin kadhannu Waaqayyoon namoota ittiin fayyisuuf namoota ittiin gargaaruuf namoota karaa ittiin buusuudhaaf hunda caalaa garuu waldaatti ittiin fayyi. Kanaaf waa'ee keessan dhaggeeffachuu waa'ee keessan dhaga'uudhaan mana hidhaa keessa taa'ee Waaqan galateeffadha. Kadhannaa koo keessatti hin ayyaadadha kan jedhu sagalee namni Waaqayyoo kun. Kanaaf walumaa galatti kadhannaan keenya irratti hundaa'uu kan qabu akka sagalee Waaqatti kadhachuu qabna. Nama amantaadhaan fudhateetti gammachuuf nageenyaan jiraachuu danda'utu nurra jiraata. Kun yeroo ta'u kadhannaan keenya sirrii ta'a. Kana ala yoo ta'e kadhannaan akkanumaan dadhabuu ta'a, yeroo fixuu ta'a, karaa dogoggorra deemuu ta'a. Kanaaf akka sagalee kanaatti, akka jecha kanaatti, akka yookaan artiikilii yookaan teekstii kanaatti Waaqayyoon jireenya keenya irratti waan haaraa raawwachuudhaaf karoora akka qabu, yaada akka qabu, keessa keenya ibsuudhaaf akka karoora qabu sagalee Waaqaa kanaa dubbata. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo yeroo hunda galataan yeroo hunda gammachuudhaan yeroo hunda abdiidhaan yeroo hunda konfiidensii yookaan amantaa guutuudhaan Waaqa fuulduratti kadhannaan dhiyaannaa Waaqayyoon akka nu godhe immoo amannee jiraannaa jechuudha. Kana Waaqayyoon godha. Kanaaf kadhannaan keenya akka fiixa bahu Waaqayyoon nu gargaaru. Kadhannaa keenya haa ta'u. Yeroo hunda waldaan keenya, manni keenya, maatiin keenya, jireenyi keenya akka Waaqatti kadhannaan keenya haa ta'u. Kadhannaan keenya immoo kan kana karaarra buusu haa ta'u. Kan amanu nuyi kadhannaa keenya osoo hin ta'in Waaqa kadhannaa keenya dhaga'utti amanna. Kanaaf kadhannaa keenya olitti Waaqatu jira. Waaqayyoon kadhannaa keenya dhaga'u immoo karaa sirriitti nu deebisa. Yeroo hundayyuu abdii qabnaa jechuudha. Yeroo 10 kubna, yeroo 7 kubna, yeroo hundayyuu hin kaana. Waaqayyoon karaatti nu deebisa. Kanaaf kadhannaan kanaaf garantii yookaan immoo laayisansii yeroo hundayyuu karaa Waaqarra deemaa jiraachuu keenya illee nu ta'a gara biraati. Kanaaf ulfinni kabajnoo Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyoon ammallee kadhannaa keenya karaatti haa deebisu. Waaqayyoon isin haa eebbisu. Kaarra isin haa buusu. Eebba isaa kara kadhannaa kara galataatiin isinitti haa fidu. Nageenya akka bana jireenya keessan keessatti haa raawwatu. Eebbifama. Haleluuyaa.